Hacaaluun hin duune. Hacaaluu Hundeessaa har'as lubbuun jira. Waliif birmannee tokko haa taanu. Meetoo kummaa lammiikoo. Ilmaan Boorana bareedumaa. Oromoon tokkumaa. Ilmaan Boorana bareedumaa. Oromoon tokkumaa. Hacaaluun Hundeessaa hin duune. Hacaaluu Hundeessaa har'as lubbuun jira. Hacaaluu Hundeessaa goota ija barbadaa tokkicha Oromoo tokkicha akka kumaa kan kumaatamaan lakkaa'amu onnee saba Oromoo hunda keessa lixee kan ture du'ee jira. Addunyaa kanarraa boqatee jira. Biyyoon itti haa salphatu jennee irra hedduun keenya karaalee garagaraatiin gadda keenya ibsachaa turree jirra. Har'as gaddii Hacaaluudha. Ilmaan Oromoo keessaa bayuu hin dandeenye. Haa ta'uyyuu malee Hacaaluu Hundeessaa lubbuun jira. Hacaaluun Hundeessaa hin duune. Ashama harka fuune ilmaan Oromoo eedila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree isin haadha qabuun isiniin jedha. An mootii miidiyaadha. Guyyaa har'aa oduu ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana turaan affeerraa koo yeroo hundaati. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan chaanaala kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kanneen haaraa taatan jechuudha. Warroonni armaan dura nu faana jirtan like share gochuudhaan chaanaalli kun akka guddatu nuuf godha. Gara oduu kiyyaa guyyaa har'aattiin isin dabarsa. Hayyoonni keenya bebbeekamoon ciccimoon ija sabaa ta'an sababa Hacaaluu Hundeessaatiin ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabate mana hidhaatti guuramanii dararamaa jiru. Rakkoowwan garagaraa irra gayaa jira. Ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabate lubbuun qabsaa'ota ilmaan Oromoo kallattiinis ta'e alkallattiidhaan darbee jira. Ammas darbaa jira. Qabsoon uummata Oromoodhaa duubatti deebi'emoo cimee jira waan jedhus wajjin ilaalla. Hacaaluun Hundeessaa wallee isaatiin, gootummaa isaatiin, walaloo isaatiin, haasaa isaatiin, hayyummaa isaatiin onnee saba Oromoo hunda keessa lixee jira. Haa ta'u malee duuti Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun Hacaaluu Hundeessaa irra hedduu uummata Oromoodhaa miiliyoona 50tti lakkaa'aman guutuus osoo hin taane walakkaa uummata Oromoodhaa onnee cabsee jira. Onnee isaanii keessatti biqilee yoomuu hanga dhumaatti kan jiraatudha. Sababa kanaan wal qabateen diinni uummata Oromoo irratti gammachuu garagaraa ibsataa jiru. Gammachuun isaanii sun fiixanii bayamoo hin bahu waan jedhus waliin ilaalla. Hacaaluun Hundeessaa seenaawwan gurguddoo jireenya isaa keessatti dalagee dabree jira. Seenaawwan inni dalagee dabre tokko tokkoon kaasnee haasa'uudhaaf yeroon guyyaan waggaan nama hin ga'u jechaadha. Kana manni hundi ni dubbata. Hacaaluun Hundeessaa goota ija barbadaa tokkocha Oromoodhaa tokkocha sabaaf jiraatee sabaaf du'eedha. Hacaaluun Hundeessaa jiraatus jiraachuu baatus onnee sabaa keessaa yoomuu kan bahuu miti kan dagatamuu miti. Hacaaluu Hundeessaatiif wal qabatee du'a isaatiin ajjeefamuu isaatiin wal qabatee hayyoonni keenya bebbeekamoon ija saba kanaa ta'an kan saba kana gara fuulduraatti oofaa jiran oofaas turan sababa saniin wal qabate mana hidhaatti guuramanii dararamaa jiru. Dararaan garagaraa irratti adeemsifamaa jiran. Warroonni mana hidhaatti guuramanii akka loonitti rasaasaan ajjeefamanii dhiigni isaanii akka bishaan lagaatti dhangala'ames manni haalaa ka'u. Kun ebaluu du'e ebalutu hin duune jedhanii maqaa isaanii kaasuun wanta danda'amu miti. Kutaawwan Oromiyaa 11 keessaa sababa Hacaaluu Hundeessaatiin kan hin hidhamin, kan hin reebamin, kan biyyaa hin baafamin, kan hin ajjeefamin, kan hin kolaafamin hin jiru. Oromoon waa tokko qofa beekuu qaba. Wanni Oromoon beekuu qabu maali? Hayyuu keenya hidhanii dararanii ajjeesanii biyyarraa baqachiisanii guyyaa 2 guyyaa 3 hiriira baanee gadda keenya dhageessifannee yookaan sirbinee lafa rukunnee lafa reemnee deebi'uun bu'aa nuuf qaba. Kun yeroo jalqabaatiif miti. Hayyoota keenya kan Oromoodhaa kan Oromoon bilisoomuu qaba. Oromoon hanga yoomitti gabrooma. Gabrummaan nuuf hin malu. Oromoon hammataadha. Oromoon saba kamuu xiqqeessuu miti. Saba kamuu jaallatudha. Oromoon amantiin, kutaan, gandaan akkasumas wanta garagaraatiin bifaan nama hiniru jedhee warroonni amananii irratti qabsaa turan hedduun isaanii mana hidhaatti dararamaa jiru. Kun ajjeefamanii jiru. Kuuwwan biyyarraa bayanii jiru.
Hacaaluun Hundeessaa carraawwan argate hundaan biyyarraas baqatee biyyoota 28 Ameerikaa keessa olii gadi naanna'ee wallee isaatiin saba kakaasaa ture, wallee isaatiin saba dammaqsaa ture, wallee isaatiin qabsoo finiinsaa ture. Haa ta'u malee irra hedduun saba Oromoodhaa Hacaaluu Hundeessaatiin gara biyyaatti hin galin, yoo galte diinni si ajjeesuu malu jedhanii gaafa kadhatan gorsan lakki duutis saba koo wajjin biyyi koo irratti Oromiyaa irratti haa taatu jedhee nu dhiibbatee warroota isa gorsan itti dhiheenyaan Hacaaluu hin galin jedhanii kadhatan hunda didee gara biyyaatti kan gale gootummaa isaa, dandeettii isaa, maalummaa fi wanta qabu hunda qabeenyas yoo horadhe biyya koo irratti malee biyya ormaa irratti hin jiraadhu jechuudhaan nama dhiibbatee gara biyyaatti gale. Haaluma kanaan osoo jiru Hacaaluun jechootaa fi haasaa iddoowwan garagaraa irratti adeemsisaa tureen, kennataa tureen, onnee diinaa garaa gubee diinni garaan isaanii gubatee Hacaaluun Hundeessaa hanga jiru nuti jiraachuu hin dandeenyu. Saba kana keessa Hacaaluu Hundeessaa yoo ajjeefne akka feenetti bashannannee jiraanna. Namni nu qeequn jiru walaloodhaan walleedhaan sirbaan wanta garagaraatiin gootummaan Hacaaluu akka Hacaaluutti gootummaadhaan bayee kan nu qeequ kan nu falmu hin jiru. Kanaaf Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun fala isa tokko jechuudhaan fala falatanii mala malatanii Hacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeesan. Nuti yeroo ammaa kana Hacaaluun du'ee jira, Hacaaluun boqatee jira, biyyoon itti haa salphatu, boolla isaa xajjiin haa guuttu, ilmaan Hacaaluu Hundeessaa ni guddifna, ilmaan Hacaaluu Hundeessaa faana jirra jennee miidiyaa garagara irratti dibbee haa tumnu malee wanta jenne san hunda godhaa hin jirru, goones hin agarsiifne. Mootummaan galiiwwan maqaa Hacaaluutiin sassaabaman hunda osoo maatii Hacaaluutiif hin ta'in biizinasa mataa ofii ittiin dalagatuudhaan maatiiwwan Hacaaluu Hundeessaa gabbaanii akka hin dubbanneef mana isaanii waraanaan marsuudhaan akka isaan miidiyaa garagara irratti gadi ba'anii hafuura tokkollee hin baafne gochuun reebicha garagaraa irratti adeemsisaa turan. Hacaaluu Hundeessaa duwwaa otoo hin taane maatiiwwan Hacaaluu Hundeessaa keessa sababa Hacaaluu Hundeessaatiin kan rasaasaan tumaman kan hangaarraattis mana hidhaatti guuramanii reebamaa jiran tokko lamaa miti. Oromoon Hacaaluun du'ee jira. Hacaaluun nurraa hobbaafatee jira. Hacaaluu goota keenya, goota ija barbadaa dhabnee jirra jennee mana keenyatti gallee imimmaan keenya xururrannee haqannee kan maqaa Hacaaluutiin ajjeefamanii mana hidhaatti guuraman kan dhiigni isaanii akka galaana lagaatti dhangala'e hundi manatti deebinee teennee jirra. Sababa Hacaaluu Hundeessaatiin hayyoonni mana hidhaatti guuraman dararaa keessa jiru. Nuti maal gochuutti jirra? Kan du'e Hacaaluu Hundeessaati moo nu Oromoo miliyoona 50 wanna jedhu nama gaafachiisa. An akka mootii miidiyaatti kan du'e Hacaaluu Hundeessaa osoo hin taane Oromoo miliyoona 50. Oromoon miliyoonni 50 duunee awwaalamnee dachii jala gallee jirra. Sababni itti kana jedheef goota akkasii Oromoof du'een Oromoof jiraadha, saba kootiif jiraadha, saba koo boonseen akka fedhan nahaaf godhan jedhee nama dubbate, nama miidiyaadhaan bahee sodaa tokko malee onnee isaa dhayatee miidiyaa sabaa irratti dubbate diinni dhufee akka fedhetti dhiiga isaa magaalaa walakkaatti dhangalaase nuti ilmaan Oromoo dachaanee manatti galleeti. Oromoon goota keenya dhabne, hayyuu keenya dhabne jennee walaloo walaleessuun wallee wallisuun miidiyaa garagaraa irratti baanee dubbachuun akkasuma hiriira baanee daawun jechuun faayidaa tokkollee nuuf hin qabu. Kanaan wal qabateeti gaa Hacaaluun hin duune. Hacaaluu Hundeessaa har'as lubbuun jira. Lubbuun jira yeroo jedhu jiraatee akka namaatti akka nuhitti deemee nyaatee dhugee fincaa'ee jiraachaa jira osoo hin taane seenaan inni dalage yoomuu hin awwaalamu. Seenaan Hacaaluun Hundeessaa Oromoof dalage hanga Oromoon dachii kanarra jiru wanta yoomuu hin dagatamnedha. Oromoon hayyoota hedduu qaba. Oromoon gootawwan hedduu qaba. Gootawwan Oromoon qaban keessaa Hacaaluun Hundeessaa hayyuu duree mataa saba kanaati. Mataa saba kanaatiif hayyuu duree saba kanaatiif Oromoon maal gumaache, maal goone, ilmaan isaa guddisaa jirra, ilmaan isaa gargaaraa jira, maatii isaa gaafachaa jirra. Kana gaafii kana isinumaafan dhiisa. Walumaa galatti akka kiyyatti Hacaaluu Hundeessaa hin duune. Hacaaluun Hundeessaa qaamaan du'us hafuuraan addunyaa kanarra jira. Kan du'e eenyuun ana sihi isa isiidha. Warra maqaa Oromoo himachuudhaan saba kanaas faayidaa buusaa jirus ka faayidaa buusaa hin jirres ka diina jalatti garee kurkuraa jirus kan garaa isaatiif diina jala fiigus kan biyyarraa baqatee biyya ormaa keessatti buddeena isaa yookaan lubbuu isaatiif qoonqoo isaatiif jecha jiraatu hundi duunee jirra hin jirru.
kan du'e Hacaaluu Hundeessaa otoo hin taane nu Oromoo Hacaaluu Hundeessarraa hafe. Maqaadhaaf miiliyoona 50, maqaadhaaf Oromoon goota, maqaadhaaf Oromoon hayyuudha, maqaadhaaf Oromoon Oromiyaa miidhagduu qaba, maqaadhaaf Oromoon Oromiyaa dureettii qaba. Garuu bakka faayidaatti, bakka saba ofii gargaaruu irratti, bakka saba ofii cinaa dhaabbachuu irratti duwwaadha. Yoom duwwarraa baana? Yoom akka saba biraatti saba keennaaf kan nuuf jecha du'eef, kan nuuf jecha biyyee nyaateef, kan nuuf jecha dhiigni isaa dhangala'eef, kan nuuf jecha kola'eef, kan nuuf jecha dhiigni isaa akka bishaan lagaatti dhangala'eef yoom gatii kennina? Hanga yoomitti imimmaanuma boonnee hiriira baanee dhiichnee dhiichifnee manatti dachaanee ofirraa rafna? Kun gaafii koo yeroo hundaati. Anis warroota du'anii awwaalaman keessan jira. Anaa jiru, anaa lubbuun addunyaa kanarra deemee hafuura baafaturra Hacaaluu lubbuu isaa dhabee saba kanaaf wareegametu irra jira. Har'as taanaan dhugaa jirtu ishee kana. Hundi keessanuu fudhachuu qabdan. Kanarraa barachuun dirqama kenna. Oromoon bakka jirru kaanee wal kakaafnee du'a Hacaaluu Hundeessaadhaa, reeffa Hacaaluu Hundeessaa akka maletti nu harkaa dararame, maatii Hacaaluu Hundeessaa har'as dararamaa jiran, hayyoota Oromoodhaa du'a Hacaaluu Hundeessaatiin, ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee mana hidhaatti dararamaa jiruuf birmachuun yeroon isaa amma. Yoo kanan goone, yoo dirqama kana hin baane kan du'e Hacaaluu Hundeessaa osoo hin taane nu Oromoo miiliyoona 50. Yoo kana hin goone taane kan hidhamee mana hidhaatti dararamaa jiru hayyoota Oromoo, beektota Oromoo osoo hin taane nu Oromoo miiliyoona 50 ala jirudha. Yoo kana hin goone taate gootawwan Oromoo bosona keessa deemanii sabaaf lolla, sabaaf jiraanna, saba kana bilisoomsina jedhanii bosona keessaa lolaa jirantu du'e. Hacaaluu Hundeessaa har'as hin duune. Amantanis amanuu baattanis Hacaaluu Hundeessaa qaamaan du'e malee addunyaa kanarra hafuuraan jira. Kan isin wajjin ture an Mootii Miidiyaadha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan amma subscribe gochuudhaan nu jajjabeessa. Chaanaala kanarraa waa hedduu eeggattan. Warroonni duraan maatii keenya taatanii nu faana jirtan like share gochuudhaan nu jajjabeessa. Qophiilee garagaraa, xiinxala garagaraa waa'ee sabaa irratti, keessattuu saba Oromoo ilaallatu irratti qophiilee garagaraa isiniif qabadhee dhiyaadha. Na jajjabeessaan isinin jedha. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha. Horaa bulaa deebana. Yeroo gaarii. Waliif birmannee tokko haa taanu. Mee tokkummaa lammii koo. Ilmaan Booran bareedumaa. Oromoon tokkummaa. Ilmaan Booran bareedumaa.